خيري يا ساجرا أكو مثلا مبارك الله الرتاعتني يو خيري يا ساجرا يو خيري ساتي بساكنن أني مبارك قرنا أني شيكا روبي دوغي تجا دليل في دامه أني تاعي وان خيري يو دبت وانا كنن أما ناكن ناجنو خيري يا ساجرا وان خيري ورد سنتي وانا ديس رسولا وانا تكس وانا ديس رسولا سنتي تكسا إيجادي إنجاكسي تكسا يونا ديس رسول ربي إسنتمي إيدوغا خيري دا وان خيري أساجرا لكن أكنو ما نقول كأن نما تقولين تبدأ وان إنتاني أسيد برتي ولين كل فيها أسيد جيمي نتنا كني تسوني سني كاني أما لتني حرام جدي حرام مبين واني أنا أولا جنما يبتسيني وان تقو مبين نما ولين تبتام بيو دبرتي ولين تاء تبتام بيو مالي بساكنن wanni jedhu tafsiili addaan barbaachisaadha. Wanni sun haraamaa fi halaala ka godhu anaa miti. Rabbitu waan tokko halaala godhee dabarse. Rabbitu waan tokko haraama godhee dabarse. Wanni kun ammoo tafsiila barbaachisaa addaan shari'aa nama baasuun barbaachisaa. Ani taa'ee waan rabbi yoo hime nama qarqaara yoo jedhee waan keerii isinitti hime biyya akkanaa nama akkanaa qarqaara masjida akkanaa qarqaaru abboonu bira dhaabadha waan akkanaatti khayriidha yoo jedhe geemii sannoo naa kennite an sheekaa roobe geemii san dhoggeetii miti. Sigalee yeroo ammoo mubee fi miti kan dhoo mubee ammallee taanaan jaalalallee walii qabna waa hedduu walii qabna waa hedduullee walii taane yoo inni karaan taaneen geemii taphate wanni sun haraama jedhee itti hima yoo karaa taatu taate shari'aa laalanii abbaan shari'aan jira narra nama beekumsa qabu jira birrii anaayyuu kennitanii jirtan asirratti guurtanii hatta mubee waliin haasoyne anii sargii kiyyaa borumta dhoysisaa namni kennina jennaan maarreetiniin waan namaa kennan giiftii namaa kennan san nuu kennaa kaanuyyuu kheyriidhaatiin no kheyrii jenneetu dhuga kheyriidhaa naa kennaa ammas taanaa hoo naa kennitan naa kennaa yoo ammoo karaa kheyrii irratti ta'e karaa kheyrii waan kheyrii dubbatanii waan qarqaarsaa dubbatanii waan kheyrii yoo taate rakkoon qabu sii galee yeroo takka dalagaarra jira daqiiqaa lama naa kennime dhiifama wajjin sheeka isin caalaallee beenneetii miti garuu amantiin abbaa tokko yoo nama gorfatu karaa nama gorfatu qaba. Gurbaan kun isin bira isin dhaabbataa Oromoo hunda ganda qabu nama haa ta'u malee nama hunda bira dhaabbata. Osoo dogoggorellee amma jecha tiyya sarara osoo dogoggorellee karaa gorfamu qaba. Keessaan waan akkanaati jira qajeelii ramadaanillee dhiyaatee jira waan akkanaarraa ofitti si jedhaniiti hin gorfatan san hin fudhan garuu akka obboleessaatitti akka abbaatitti isin kabajja sanam amantaa keessa seeneetiniin kun sirriidhaa sirrii miti jechuufi miti anis amantaa geggeessuu qaba garuu akka amantaa tokkootti akka nama amantaa tokko geggeessuutti sirrii mitiyyuu jechi har'a gochaan hayaat wajjin jechi walii deddeebisaa turtan sun maaliif jennaan isinis intala durbaati gara itti ilaalte qabdi. Geemii kana namni hedduun waan jala deemaa turre tokko nama kana bira waan dhaabachuu barbaanneef qaba. Hadiyyaa kanallee waan kennuuf barbaannee qaba. Namni kun mana ofii hin jedhu, maatii ofii hin jedhu, bultii ofii hin jedhu. Sababa Oromoo kana jala fiiga. Kanaaf dhugaan bulaa ilmi dhugaa isin haa dhalatu. Kanaafuu namni kun jiru ofii gateetiin mana ofii gateetiin ka fiigaa jiru kana bira dhaabbanna akka nama tokkootti gargaarsa isaa goona. Asitti ijoollee taawwan waliin dabbaa mudhisi kana mudhisi jedhaa hin oolu ni kanaafu kana gochuu irraa nama kana ofitti qabneet kana goonaa fi laftillee ramadaana dhiyaataa jira jedhu namoonni hedduun irratti mari'atanii geemiin kun qophaa'e isin ammoo tasa barakat ulfaat tafsiila kana takkaa akkanatti osoo hin seenin ammubeema argee torseen guyyaa ganama mubeema argee torseen waan tokko yoo mubee keessa nama baay'ee bira dhaabataa jirta nama hedduu qarqaarte masjida hedduu ijaarsaa jirta kadhataa hedduu ammalleetiin dhabaa hedduu qarqaaraa jirta yoo waan shari'aa kataatu taate inni deemi manaan jedhe geemii kana qopheessinee jennaan geemii addaan hin beeku ani geemii addaan hin beeku fidee noo bolchi yoo shari'aa taate yoo shari'aa gaattamu taate dalagaa yoo shari'aan gaattamin irraa dhiisaa nama gaafadha mucayyoon achumara na gaafattee ayaat geemiin ammallee in toobannaa haraama jechuu beeyne irraa toobannaa naan jedhe eega
waan fuula rabbi ittiin barbaadu. Ila sadaqaa jechuun waan fuula rabbi ittiin barbaadu ati kennite sadaqaa jedhama. Hadiyyaa jechuun jaalala nama sanii barbaaduuf waan ati isaa kennitetu hadiyyaa jedhama. Dubartii waliin ta'anii takka hofanii dhiira waliin ta'anii kennuu san ani kana ammallee bakkaasi garuu akkanatti yoo ta'e yoo koofiyaa na shallabte maa na shallabte jedhu hadiyyaa jaalala kiyya naa kennite. Sii galee tafsirii addaan barbaachisaa walitti dhoofina dubbii. Siin jecha asirra nabaasamee waan xiqqoo ustaaza galchuu jiraan asirra nabaasa inshaallah. Ustaazni kennallee wanni isaan jiran sirrii dhuga. Ummanni garuu ustaaza waan isiniin jedhaa jiru. Ummanni waa'ee haraama halaala jechuu osoo hin taane wanni isiniin jedhaa jiru na dhageeffadhaa miila. Walirraa faamaa deemuun bareeda. Nuti ilmaan abbaa takkaati nuti waan warrirraa faamna. Diinillee walii qabna warra gammaseennee kun jechuudha. Namni biraa irra hedduun hordofuutti hin jiru. Ummatni islaamaa tolu hordofaa. Ummanni waan gaafataa jiru ila. Mubaarakii kana keessa maan deebisnee fi keessan hawaasa gubbatti saalfachiisurra maa keessa waan kana mubaarak waan kun akkana akka obbolummaatitti satiriidhaan maan gaafanni jedhaa jiran amma haraama halaala osoo hin taane amma wanni isaan jedhan nama kana gartee kun keessaan maa waan kana haa taphatu haa dhiisu namni kun akka nasihaatitti akka satiriitti uummatarra osoo hin taane maa garaa keessattiin dhuftaniitiin gartee mubaarak wanti kun garuu annamarratti hin qaannessu waliin siin hin jedhu garuu wanni kun si baasaa si baasu wanni kun akka shari'aa islaama haram maal irratti sii kennan maal dalaguuf karoorfatte gaasan dhiira moo dhalaa waliin taphatu jedhaa maaf kana naan jedhuu dhabanii hawaasa irratti akkas naan jedhanii jechuun fakkaate kana na obolchaa ustaaza angarri anfaame garana ummanni garri faame sirriidha. Ilaamme isaan haraama Nagaafatanii jennaan geemii qopheessine jennaan afaanuma awwala dubbadhe san dubbadhan malee geemii haa ta'u waan barbaaddanuu taphadha wama feetanuu taphadha mubaarakiifillee hin jenne jedhella mubaarakiifillee hin jenne hooma waan haraama ta'e tokko fuulduraafuu itti gaafattan malee shakkota qaba ulamaa'ii jala deema sheeka jala deema wanni kun akkam jedhaa gaafadhaa itti seera yoo haraamaa miti isiniin sheeni jedhan itti dhaqa yoo haraama isiniin jedhan irraa dooggama achirra hayaa dubbii kaafte la mubaarakiin hin jenne yoo mubaarakiin ta'e abbaa feete ta'e jedhe kinoo kalaamni kun haa qomu abbaa feetan ta'e waan haraama nuti wanni nu salphannee sheeka jala deemuu dhabu aalima jala deemuu dhabuudha wama feetanuu taphattan geemii ta'e waan barbaaddanuu taphattan sheeka irraa fudhadhaa ulamaa'ii gaafadhaa nama akka kiyyaa kanaa miti mee wanni kun akkamii waan akkanaa godhuutii jedha wama fedhe haa ta'u yoo sheeni haraama isiniin jedhe irraa deebi'a yoo sheeni halaala isiniin jedhe itti deema jedhee hadiisa wayiillee hime ka waa'ee namticha imala bahee waa'ee haraama irraa waa nyaachuu hime achirraa ayaan sheeka geemiin haraama ta'uu hin beeyinaa naan jette la hin beeyinaa irraa ta'uu bannaa naan jennaan maal jedheen hayaatiin hayaat dubbiin tun namni waan beekuu fi beekee haraama beekee itti seenee irraa ta'uu banna jechuu fi kan beene maasiyaan garagaraa hatta namni tokko haraama jechuu beekee yoo wanni kun haraamaa miti jedhee kan mormu ta'e millaa islaamummaa irra jiru jedhe kinoo akkanuma jedhe hin kafaraa millaa islaamummaa irra jiru kan mormu yoo ta'e akkanuma jedhe takkaamee dubbadhu please. Achirraa chaarjiillee qabu mana maktabaa jira mana kitaabaa jira kitaaba wayii dubbisuuf chaarjiin qabu keessaa bahe ani ka jedhe geemiin addaan tafsiila beekuun barbaachisaa shari'aa tokko addaan barbaachisaa haraama jedhee biraan baane laala wanni kun halaala jedhee biraan baane naa beekaa jedhee wanna kana har'aan isinitti maan jiru kun halaala isiniin jedhaan jiru wanni kun haraama isiniin jedhaan jiru waan rabbi arrabse qaruma rabbi arrabse waan rabbi halalse qaruma rabbi halalche adillaan duraan tartee jirti alaa gulliyaan homa dalaydan mara keessattuu yoo argatan shartiin jedheen ila shartiin dalagaa namarraa fuudhamu hayaan naa cakas shartu qubuuli saa'i ayyujtami'a fiihi isaabatu wa iklaasu maa jedhee arabii faanii raggare shartiin dalagaa namarraa keebalamu waa lama iklaasa rabbii jecha dalagu takka ammas ammallee shari'aa rasuula rabbii gaattamu
on dagat mubeen kun nama hedduu bira dhaabate nama mana itti ijaare ana bira illee dhaabate rakkoo nama hedduu gargaarse waan shari'aan ammalleetiin waa argachuuf rabbi biraa waa argachuuf